Ammas cubbuu keessaa booda Dadhabeera kanaaf maal gochuun qaba? Bonsa addisuun jedhama chaanaalii kanarratti yeroo hundumaayyuu sagalee waaqayyoo nama jajjabeessu akkaataa jireenya kiristaanotaa macaafni qulqulluun maal jedhu waliin ilaalla. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taate subscribe isa jedhu tuquu hin dagatanii waaqayyoo gooftaan machaa isin eebbisu eebbifama na wajjiniin ta'a. Viidiyoo kanarratti ammas cubbuu keessaa booda Dadhabeera toopikii jedhu irratti waliin ilaalla. Gaaffii kana namoonni karaa social media na gaafatan karaa telegramii chaanaalii kootii namoonni na gaafatan waan jiraniif kanan irratti haasuun barbaade cubbuu keessa ammas cubbuu hojjechaa waan hin jiruuf cubbuu gargar kutuu waan dhiisnee fi yaaddeera sodaadheera jireenya furaa kootiif yaaddeera namoonni naan jedhan waan jiraataniif macaafni qulqulluun maal jedha wanta jedhu daqiiqaa muraasaaf walii wajjin ilaalla. Isinis akkasuma isin mudachuu danda'a waan ta'eef viidiyoo kanarraas waa barachuu dandeessu hamma dhumaatti na wajjin taatan irraa barattu kan jedhu shakkii tokko illee hin qabu waaqayyoo isin eebbisu eebbifama. Ammas cubbuu keessaa booda Dadhabeera kanaaf maal gochuun qaba? Tokkoffaa irratti yeroo hundumaayyuu cubbuu keenya waaqayyotti himachuu. Yeroo hundumaayyuu waaqayyoo wajjiniin connected ta'e waaqayyotti cubbuu kee himadhu. Cubbuu kee waan tokko illee hin dhoksin. Kana jechuun yeroo hundumaa cubbuu yoo hojjette itti yaaddee yeroo hundumaa yoo cubbuu hojjette siif dhiifama jechuun miti. Garuu ayyaanni waan si gargaaruuf dadhabaa ta'uu kee waan beektuuf ayyaanni waan si gargaaruu fi akkati cubbuu nu jenneef akkati cubbuu sana irratti dadhabbii sana irratti humna godhattu siif ta'a jechuudha. Yeroo hundumaayyuu waaqayyotti qabamnee jiraachuun dirqama keenyaa jechuudha. Sagalee waaqayyoo tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1:9 irratti yeroo dubbatu cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisa. Jalina keenya hundumaattis nu qulqulleessaa jedha. Cubbuu keenya yeroo hundumaa yoo waaqayyotti himanne cubbuu kee yeroo hundumaa yoo waaqayyotti himatte inni amanamaadhaaf qajeelaadha. Cubbuu kee hundumaattiyyuu sirraatti haxaa'uu danda'a, sirraa kaasuu danda'a. Inni nu geeddaruudhaa fi jalina keenya isa nuti itti jirurraati nu deebisuudhaaf inni amanamaadha jedha sagalee waaqayyoo. Kanaaf yeroo hundumaayyuu waaqayyotti siquu qabda jechuudha. Waaqayyoo wajjin connected ta'uu qabda jechuudha. Waaqayyotti haasuu qabda. Waaqayyotti dudubbachuu qabda jechuudha. Kana jechuun yoo waaqayyoon itti dudubbachuu dhiiste yoo dhiifamuu cubbuu argachuudhaa fi cubbuu kee hundumaayyuu waaqayyotti dubbachuu dhiiste inni irraanfatta waan ta'eef depressionii keessa galta, yaaddoo keessa galta, sodaa keessa galta jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabda? Cubbuu kee yeroo hundumaa continuously guyyaa guyyaatti yeroo yerootti every time jechuudha. Ganamas haa ta'u guyyaas haa ta'u galgalas barii yeroo hirribaa kaasuu haa ta'u beektees utuu hin beekinis cubbamaa akka taate dadhabaa akka taate waaqayyotti dubbachuu qabda jechuudha. Macaafni yeroo dubbatu namni irra darbaasaa dhoksuu hin hiikuudha. Garuu namni irra darbaasaa himatu inni ayyaana akka argatu araara akka argatu gara fuulduraattis akka deemuu danda'u sagalee waaqayyoo dhugaanuuf ba'a jechuudha. Kanaaf cubbuu kee dadhabaa ta'uu kee cubbamtuu ta'uu kee hin dhoksiinii jechuudha. Nama dhoksuu dandeessa garuu waaqayyoon hin dhoksiin fuula waaqayyoo duratti haasaadhu. Iddoo aarsaa keetti iddoo waaqayyoon itti haasofsiisuu barsiitti itti himi. Waa tokko yoo hin sodaatin inni garaa haaraa siif kennuu danda'a, laphee haaraa siif kennuu danda'a. Daawit yeroo dubbatu garaa haaraa naaf kenni cubbuu koo hundumaayyuu nattiitii balleessii jedha. Kanaaf akkuma Daawit cubbuu isaa hundumaa waaqayyotti himate akkasumas ati immoo cubbuu kee hundumaa himattee gara fuulduraatti hiikuu dandeessa. Kanaachi hin hiiktu jechuudha. Depressioniidhaan, qorumsaan, yaaddoodhaan, sodaadhaan jireenya jeeqame keessa jireenya confused ta'e keessa jiraata jechuudha. Kanaaf waaqayyotti himachuu hin qaanani, waaqayyotti himachuu hin sodaatin. Cubbuu kee yeroo himattu waaqayyo si gargaara. Waaqayyo wajjin walii galuudhaaf yookiin immoo waaqayyo wajjiniin walii galtee irra ga'uudhaaf waaqayyo wajjiniin walii galanii jiraachuudhaaf dirqama cubbuu ofii himachuun nurra jiraata jechuudha. Yeroo sana ayyaana waaqayyoo fudhanna jechuudha. Yeroo sana ayyaana waaqayyoo arganna jechuudha. Gara fuulduraatti darbinee jiraachuu dandeenya jechuudha. Qabxii lammaffaan ergi cubbuu keetii himattee booddee ati gochuun sirra jiraatu ayyaana waaqayyoo fudhachuudhaa fi of qopheessuu qabdaa jechuudha. Sagalee waaqayyoo Roomaa boqonnaa 5:20 irratti yeroo dubbatu seerri irra daddarbaa baay'isuudhaaf gidduu lixe. Garuu lafa irra darbuun baay'atetti immoo ayyaanni waaqayyoo caalaatti baay'atee jedha. Kanaaf ayyaana waaqayyoo simachuudhaa fi ayyaana waaqayyoo fudhachuudhaaf ayyaana waaqayyoo argachuudhaaf gara fuulduraatti of qopheessuu danda'utu sirra jiraata jechuudha. Ayyaana waaqayyoo jechuun
wanta nuuf hin malle wanta nuuf kennamuun hirra hin jiraanne garuu akkasitti tola kan nuuf kenname sababii hojjenneef sababii dhamaanneef sababii nuti nama gaarii taaneef sababii kadhatteef sababiin kadhadheef sababii macaafa qulqulluu dubbisneef sababii waan gaarii gooneef yookiin immoo sababii waan waaqayyo tolu gooneef utuu hin taane ayyaanni tola karaa Kiristoos akkasumatti nuuf kenname jechuudha. Ayyaanni akkasumatti tola siif kenna. Qabxii sadaffaan iddoo dadhabbii keetii adda baafadhu. Ammas cubbuutti kufteetta, ammas dadhabdeetta, ammas wanta hin feene wanta hin barbaanne gochaa jirta. Kanaafiyyuu wanti gochuun sirra jiraatu iddoo itti dadhabde iddoo itti kufte adda baafachuu danda'utu sirra jiraata jechuudha. Maaltu akka ati cubbuu gootuuf si jajjabeessa yookaan maaltu akka ati cubbuu gootuu fi dhiibbaa sirraan geessisa. Taariitii sooshaal miidiyaa irra teesseetu wanti ati gootu wanti ati ilaaltu dhiibbaa sirraan geessaa jira yookaan hiriyoota keedha yookaan kophaa jiraachuu keetii yookaan immoo hiriyaa gaarii hin qabne tokko qabda yookaan maatii keetii yookaan iddoo hojii keetii. Maaltu akka ati cubbuu hojjetuuf cubbuu gootuu fi dhiibbaa sirraan geessisa. Kana iddoo isaa adda baasuu qabda jechuudha. Qabxii afuraffaan iddoo itti dadhabde keessa hin turin. Wanta akka ati cubbuu hojjettuuf jajjabeessu yookaan dhiibbaa sirraan gahu erga adda baafattee booddee keessaa bahuudhaaf fi dhiisuudhaaf murteessita jechuudha. Maal akka ati cubbuu gootuuf wanta si jajjabeessaa jiru adda baafattee taanaan dhiistee deemuu qabda. Baqachuu qabda yookaan immoo itti gargar bahuu qabda jechuudha. Araada yoo ta'e murteeffachuu danda'utu sirra jiraata. Hiriyoota yoo ta'es irraa baqachuu danda'utu sirra jiraata. Sooshaal miidiyaa yoo ta'es hir'isuu yookaan fayyadamuu dhiisuutu sirra jiraata jechuudha. Qabxii shanaffaan iddoo qulqullina keetiif si mijatu iddoo akka ati cubbuu hin hojjenneef si gargaaru adda baafachuu qabda jechuudha. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu fakkeenya boqonnaa 8:1 irratti namni nama wajjin walii hin gallee fedhii ofiisaatii duukaa bu'uu barbaada. Ogummaa guutuudhaanis hin mormaa jechuudha. Kanaaf iddoo gaarii iddoo siif mijatu iddoo hafuura Waaqayyoo wajjin siin wal lolchiisne iddoo jireenya hafuuraa keetiisiif eeguu adda baafachuu qabda. Jaafni yeroo dubbatu namni yaada qajeelaadhaan jiraatu Waaqayyoon hin sodaata. Inni jireenya isaatii micciiramaa ta'e garuu isa hin tuffata jedha. Dhugicha hin hubattu dhugichis birmadduu isin hin baasaa jedha. Macaafni qulqulluun iddoo itti kuftee jirtu iddoo itti dadhabdee jirtu akka ati ammas cubbuu keessatti kuftu wanta godhu ergi adda baafatteeti booddee dhugaan sun ergisiif galee booddee dhugaa sana ergi birmadduu baatee booddee dhugicha hin hubatta. Dhugaa namni hubate immoo iddoo hin taane keessa hin taa'u iddoo haaraa barbaaddata. Iddoo isaaf mijatu iddoo isa jajjabeessu iddoo hafuuratti isa cimsu barbaaddata jechuudha. Kun murtoo jireenyaati waan ta'eef kun geeddaramuudhaaf fi wanta nama dirqisiisu waan ta'eef iddoo haaraa barbaachuun dirqamadha. Haala haaraa barbaachuun dirqamadha. Yeroo haaraa barbaachuun dirqamadha. Adeemsa haaraa barbaachuun dirqamadha. Maaliif sammuu ceephootti bilisa baanii jiraachuun dirqamadha jechuudha. Ammas cubbuutti kufeen jiraadha jettee of kasasuu kee mannaati wanta haaraa shaakaluu kee wayii shaakaluu fi dhamoo keetu bu'aa gaarii siif buusa. Qabxii jaaffaan Waaqayyoo wajjiniin deemsa haaraa jalqabuudhaa fi murtoo godhi. Keessa kee keessatti akka gaaffii kana kan godhe dhukkuba jireenya hafuuraa keeti dadhabbii jireenya hafuuraa keeti. Kan ergii barte immoo Waaqayyoo wajjiniin deemsa haaraa jalqabuudhaaf murteessuu danda'utu sirra jiraata. Kanaan achi akkuma duraan deema jettee yoo sodaatte ammas cubbuu keessa jiraachuu dhiisuu hin dandeessu jechuudha. Hariiroo kanaan dura irra adda ta'e Waaqayyoo wajjin hariiroo adda ta'e walitti dhufeenya adda ta'e haasaa adda ta'e akkasumas immoo dhoksaa siif Waaqayyoo gidduu jiru kanaan dura ture irratti adda ta'e haaraa godhiti akka haaraatti jalqabi. Yeroo hundumaayyuu Waaqayyoon sodaachuun akka sirra jiraatu iddoo deemtutti lafa teessutti yeroo kophaa kee teessuu yeroo sooshaal miidiyaa fayyadamtu yeroo nama wajjin haasoftu yeroo hiriyoota wajjin haasoftu iddoo hojii keetiitti Waaqayyoon sodaachuun akka dursu sammuu kee keessatti yaadaan qabachuutu sirra jiraata. Kadhata kee gargar hin kutin. Wanta akka ati dhibaawaa yookiin dhibooftuu taatu si godhu hunduma isaayyuu didi. Macaafa qulqulluu yoo xiqqaate guyyaatti al tokko macaafni maal naan jedhaa wanta jedhu yaadee keessatti qabadhuuti yoo xiqqaate guyyaatti al tokko yoo dandeesse al lama yookaan al sadiis dubbisi.
waaqayyotti qabamanii jiraachuun yeroo hundumaayyuu nama fayyada. Keessumaa immoo wangeelli maal naan jedha jechuun baay'ee nama fayyada jechuudha. Daawit jireenya isaa keessatti yeroo hundumaayyuu halkanis guyyaas waa'ee sagalee waaqayyoo yookaan immoo waa'ee seera waaqayyoo yaada ture jedha. Seerri waaqayyoo isatti waan toluuf fi innoo halkaniif guyyaa waa'ee seera isaatii sana yaada jechuudha. Kana jechuun sagalee waaqayyoo keessatti seera waaqayyoo keessatti waaqayyoo maal naan jedhaa keessatti of eegaa jechuudha. Kanaaf atis har'a waaqayyoo maal naan jedha wanta jedhu sagalee waaqayyoo irraatii hin barataa jechuudha. Yeroo kadhannu nuti waaqayyootti dubbatata. Yeroo macaafa qulqulluu dubbisnu immoo waaqayyootu karaa macaafa isaatii nutti dubbata jechuudha. Sababii isaas sagaleen waaqayyoo dubbii afaan waaqayyoo isaa hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee karaa namoota waaqayyoo ta'aniin barreeffamedha jechuudha. Kanaaf waaqayyoo guyya guyyatti wanta siin jedhu qaba. Yeroo yerootti wanta siin jedhu qaba. Jireenya keef kan si barbaachisu, kataa adeemsa keetiif kan si barbaachisu. Kanaaf moobaayiliittis ta'uu danda'a, macaafa qulqulluu ta'uu danda'a. Of baraatii dhabuu hin qabdu jechuudha. Wantoota kana dhiisi. Tokko Kiristoosii wajjin osoo jirtu fayyina nannaba jettee hin yaadin. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 19 irratti yeroo dubbatu egaa yaa obboloota koo Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaa caalaa qulqulluutti galuuf ija jabina qabnaa jedha. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isa dhageessan isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu jedha. Qabxii lammaffaan ofitti faradaa hin jiraatin. Egaa warri Kiristoositti qabamanii jiraatan firriin isaanitti faradamu tokkollee hin jiru jedha. Ofitti faradaa hin jiraatin yookaan immoo of ceepheessaa hin jiraatin akka nama jireenya bara baraa hin qabne akka nama argama waaqayyoo keessa hin jiraanne akka nama waaqayyoo wajjiniin hariiroo hin qabaanne akka nama mucaa waaqayyoo hin taanetti ofitti murteessaa of adabaa jireenya akkasii keessa hin jiraachuu hin qabdu. Ofitti faradaa jiraatta taanaan karata hafuuraan geggeeffame kadhachuu hin dandeessu. Macaafa yoo dubbisne macaafi siif galuu hin danda'u. Waaqeffannaa dhugaaf hafuuraan ta'ee waaqeffachuu hin dandeessu. Ofitti faradaa jiraatta taanaan nama wajjin illee nagaa sirrii qabaachuu hin dandeessu. Jireenya confused ta'e keessa jiraatta. Waaqayyoo wajjinis nama wajjinis nagaa hin qabdu jechuudha. Walumaa galatti jireenya walxaxaa ta'e keessa jiraatta. Kanaafiyyuu utuu Kiristoos keessa jirtu utuu ani Kiristoositti qabameen jira ani pheenxeedha jettee utuu jirtu ofitti hin faradin. Ani jireenya bara baraa argachuu hin danda'u jettee ofitti hin faradin. Ani cubbuu keessaa ba'uu hin danda'u jettee ofitti hin murteessin. Qabxii sadaffaan cubbuu kee dhoksuudhaa fi hin yaalin. Jireenya guyyuu keessatti adeemsa nuti goonu wantoota garaagaraa of keessaa qaba. Bu'aa baay'ii hedduu of keessaa qaba. Namoota wajjin wal agarraa, iddoo hojiitti namoota wajjin wal agarraa. Kana gidduutti wanti uumamu wantoota garaagaraadha jechuudha. Aaruun jira, gadduun jira. Kanaafiyyuu balleessuunis jira jechuudha. Kanaaf wanta balleessine, wanta goone, wanta nama gaddisiisne hundumaayyuu jireenyi keenya guyyaa keessatti qalbii jijjiirachuun wanta jiraatuu fi wanta goote hundumaafiyyuu wanta hin gooneefis, wanta yaadattu, wanta hin yaadanneefis qalbii jijjiirachuu danda'utu sirraatti jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu cubbuu kee isa beektus isa hin beeknes hin dhoksin waaqayyotti himadhu. Sagaleen waaqayyoo yeroo dubbatu fakkeenya boqonnaa 23 lakkoofsa 13 irratti namni irra daddarbaa isaa dhokfatu hin hiiqu. Namni irra daddarbaa isaa himatu kan dhiisus garuu araara hin argata jedha. Kanaaf cubbuu kee hin dhoksin. Qabxii afuraffaa fi inni dhumaa kanaa booda cubbuun jireenya keessa jiraachuu hin danda'u hin jedhin. Qooda kanaa dhiifamuu cubbuutti qalbii jijjiirannaatti amani. Waaqayyo immoo ayyaana isaatiif hin baay'isa. Ofii keetii dandeessee cubbuu ofirraa balleessuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Kan cubbuu sirraa balleessuu danda'u abbaa qaba. Innis gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Nuyi cubbuu hin hojjenne yoo jenne immoo isa sobduu hin goona. Dubbiin isaas nu keessa hin jiru. Egaa ammas cubbuun hojjechaan jira. Ammas dadhabbiin natti dhaga'amaa jennee yeroo yaannu wantoota armaan olitti kaasne kana yaadatti qabuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kiristoos keessa jiraanne wanti nuti jireenya bara baraa dhabnuu fi tokkollee jiraachuu hin danda'u. Maaliif Kiristoos kan ofii isaatii erginu nu godheeti nu barsiisa karaa nuti irra deemuu qabnu nutti argisiisa jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo fi dhiifamuun jireenya keenya hamma dhumaatti waan nu wajjin jiruuf nuti ijoollee Waaqayyooti. Nuti
ijoollee mootummaa waaqayyooti nuti lammii biyya waaqarraati. Amma biyya lafaa keessa jiraanutti chaalenjiin nu mudata, rakkoon nu mudata, ol ba'uun gadi ba'uun nu mudata. Kanaafiyyuu waaqayyotti qabamnee abbaa waldaa kiristaanaas Kiristoos Yesuusitti qabamnee hamma dhumaatti jiraachuu akka dandeenyuuf ayyaanni waaqayyoo nu haa gargaaru. Waaqayyoo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Yaada addaa yoo qabaattan komentii jalatti na barreessuu dandeessu. Waaqayyoo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Yeroo hundumaayyuu viidiyoowwan akkasitti nama jajjabeessan akkaataa waamicha keenyaaf akka itti jiraannuuf kan nu barsiisan yeroo hundumaayyuu chaanaalii kana irratti dhiyaatu hordofuudhaaf akka isiniif mijatutti subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Eebbifamaa.